dhufee dhiifama na gaafatee jaalala kiyya sanarraa tagabbaluu baate anarraa borullee seeyifu yoon si qabee harshim singalchin ansaartuu miti tamaam allammataan deebee dhala yoon hin dhabama sin godhin addunyaa tanarraa yoo ammoo addunyaa tanarraa nan dhabamsiisini yeroo qabachuufattillee hanguma tokkollee ta'u hidhi gootee silaa gadhiiste kam wayyi. Yaasu meemoorii maan akka hin taamiti wanta godhe akii. Ani Saidoodhaan intaloon meemoorii hattullee viidiyoo hanga tokko waraabeetiin jira. Hundallee ta'uu baattu viidiyoo xiqqoo waraabeetiin jira na biraan jiraa jeen ture. Akkasuma gartee hawaasaanis viidiyoon hangi tokko xiqqaatullee na biraan jiraa jeen ture. Namni hunduu gartee akkasitti quba qabaachuu viidiyoo gartee dura gadhiisa irratti akkas jeetiin gartee isiniif gadhiise ture. Garuu meemooriin baay'ee maraatuu guddaa jira. Kuusan jira. Maaliif? Saidoodhaan illee viidiyoo gartee hanga tokko na biraan jiraa jee abdii turan ture. Ammaan tana akkam jeetiin gartee meemooriin gartee banamuu diddee jee Saidoodhaatti akkam jeetiin itti himame. Ififuu yaaddoo hamaa keessa galan jira. Hawaasaanoo mee ammaan tana maaliin jaan? Namichi dhimmaa seenaa Saidoo namichi tana fuudhee sinatti hin tolu yeroo barreessaa. Waan akkasii kaasee jechuudha. Saidoo bilbilsaa cufaadhaati mee yoo bir jiraate bilbilaa jaasuudhaa bilbilaa Sumi yaadu maallaqa guddaa itti gannaqee dalagaa jirana fakkaate aruuza Saidoodhaatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota reedii baabaa kana gaafa yaajaa jirtu isin jenna. Bakka jiraatan makana gaataatanii. Samana kana viidiyoolee isin mul'isan jiru. Har'ammoo viidiyoo beeksisa irratti immoo jalqaba irratti argita kana isaaf isin dhufe. Yaasu birraa waan keessa jiruu fi akkasuma waan gartee isaan mudatan aruuza Saidoo irratti jechuudha. Olii gadi falkanii guyyaa hirriiba dhabee akka waan xaaraa jiruuti kan inni dubbataa jiru. Garuu kanarratti wantummaan isaan jiran kun dhugaadha moo uummatatti hojibaa jiran moo akkami naan galle. Akkaataan isaan deemaa jiran kun xiqqoo shakkii keessa waan nagalcheef isa immoo adda isin baasuudhaaf. Wanta irraa beekus hin jiru, icciitiin ani qabus hin jiru waa'ee isaan irraa jechuudha. Haa ta'u immoo garuu meemoorii battee meemoorii gartee batte aruuza Saidoo irratti jechuudha. Umar kaameramaan maallaqaan gartee bitee gara Umariin kaameraamaanonni dhufanii sababa Umarii dhufe kaameraamaanonni kun maaliif Adaamarraa kaameraamaanota jajjabaa maallaqaan bitanii nam sadii akkasitti gara aruuza Saidoo fidan jechuudha. Aruuza Saidoo baadiyyaatti kan isaan godhanii baadiyyaatti aruuza adeemsanii jechuudha. Aruuzni baadiyyaa maal akka fakkaatu isinuu beektanii maashaallah. Magaalarraa maaliif gara baadiyyaa akkasii kan yoo jettan garuu maaliif gara baadiyyaatti lafti bal'aadha. Akka barbaadetti ija furus akka barbaadetti gartee hojjechuu dandeessa. Saniif gara baadiyyaarraa magaalatti gadi buqqaanii jechuudha. Lafti baadiyyaa ammas qilleensi illee akkasuma ijaafillee waan namatti toludha. Alaa kulli haala mijataa kan qabaatu baay'inaan magaalarraa baadiyyaadha waan ta'eef saniif aruuza isaanii gara baadiyyaatti baadiyyaa Adaamaatti geessisanii achirraan kaameraamaanota maallaqaan bitanii Umar fide jechaadha. Umar kan isamma kammaan tana yaasuun dubbatu kana jechaadha. Akkasitti yeroo fidanii kaameraamaanonni aruuzni ni godhamee kaameraamaanni dhufee kaameraadhaanis ni waraaban viidiyoo waan hundaa godhamee xumurame yeroo isaan nyaataaf kaameraamaanonni gadi ta'anitti meemooriin kaameraa keessaa fuudhamte. Yeroo kaameraamaanonni nyaata nyaatanii waraabuudhaaf lafaa ol ka'an wanta silaa waraabuuf deeman san jechuun kaameraa asitti maaltu rakkoon akka mul'ate ilaaluudhaaf yoo meemoorii ilaalan meemoorii keessa hin jirtu. Sadeen irraa kaameraa kaan keessaa hin jirtu, hatti aanu keessaa hin jiru. Hunda keessaa meemooriin fuudhamtee jirti jechuudha. Meemoriin viidiyoo aruuza Saidoo guutuu wajjin waraabamtee jirtu akkasumatti namaan hatamtee hanga ammaatti barbaadanii arguu hin dandeenye jecha. Maaliif Saidoo baay'ee maraatuu guddaa keessa jira. Maaliif meemoorii sanii dhabuu isaatti osoo hin ta'in aruuza akkamitti gartee qopheessee jaala baay'ee suufa itti uwwisee shamara baay'ee uffata itti uwwisee waa baay'ee hojjetee qarshii gara miliyoona oliiti aruuza kana irratti kan inni baase. Aruuza kana arguudhaan kaameraan gartee maallaqaan kaameramaan itti bitamanii akkasitti kan waraabanidha. Sanii achitti aruuza kana gammachuudhaan gaggeessanii yeroo isaan xumuran booddeen isaa gadda ta'e jechuudha. Sababa meemooriin baddeetiin jechuudha.
hanga ammaatitti wanti inni dubbachaa jiru hin jiru jechuudha. Maaliif gaddi guddaa as jira. Akka malee bakka sababaa miimoorii sun batteeti naasuu guddaa as jira jechuudha. Yaasuun garuu waa xiqqishoodha kan inni waraabee harkaa qabu. San dura Sayidoon jaala naa taata suufa uffadhuuti. Kaameraa fi walaajinni hundaa ofirraa dhiisi suufa qeebichaa uffadhu hottuu jeeni gara haruusatti hottuu waan jeeniif Yaasuunis alaa kulli haalati haa ta'u kaameraa akka magartee oniitiif hin dhabu of jalaa nambisuu jeeni rakkoon qabu baay'ee fudhadhu hottuu jeeni fudhatee akkasi dhufeen. Sababaa saniin hanga saniin Yaasuun xiqqishoo waraabee of harkaa sunuu daqiiqaa muraasa waan gartee haruusa guutuutiif jechaadha. Sanumaa'u Yaasuun amma miimooriin akka iddaate yookiin gartee ni qollofamte midhaan waan akkasii haasaa akka waan miimooriin isaa ta'in isaata viidiyoo silaa muraasa qabdu sun jalaa gartee qollofamte akkasitti haasaa jira jechuudha. Bareedduu jira midhaan minjaa. Antanii jiru garuu gurbaa kana maaliif itti taphattan? Maaliif itti taphattanii garuu immoo Sumayyaadhaa na fakkaate haati dalagaa waa kana michiyoon silaa miimoorii fuuti suni fira Sumayyaa jaan hara tokkoon fira Sumayyaa jaani san dura Sayidoo jala deddeemti akka Yaasuun dubbatutti namitti dhumaa seela deddeemti Sayidoo namitti tana fuulli sinatti hin tolu yeroo isin dhuftu akkanaa minaamin waan akkasitti haasa'e jechuudha Yaasuun Sayidootti. Sayidoon fira Sumayyaati waan rakkoon qabu minaamin waan akkasii jennaan alaasa akkasitti ani immoo fuulli sinatti hin tolu jeen jechuudha. Akkuma Yaasuun shakkee isuma silaa Yaasuun akkasitti fuulli sinatti hin tolu minaamin jeesan santuu fuudhee jechuudha. Miimoorii akka salaa shakkanii wabii fi umariin jeemanii makiinaadhaan konkolaataa manaa baatee konkolaataa keessa seenuudhaaf jettu arganii qabatee yeroo isin gaafatanitti akkuma qabu ani beeku maaliif isin eessarraa fudhan isin beeku naam jetteeni konkolaataa osoo isaan jechanii harkaa baafattee jechuudha. Waan kana Sumayyaatu maallaqa guddaa itti gannaqee dalagaa jirana fakkaate aruuza Sayidoodhaatis akka gartee ol bahee hawaasatti hin mul'anne akka gartee waan takkaa wanni hin taane maallaqaan gartee nama itti bittee haala kanaan waan irraa galaasaa jirtu natti fakkaataa jechuudha. Dalagaa Sumayyaa jedhee yaadan gara tokko maaliif jennaan Sumayyaan tun haadha manaa Sayidooti. Haadha manaa isaati waan ta'eef haati manaa takka gaafa jaarsi masaanuu irratti fuudhu maaltu akka itti dhaga'amu isin beektanii. Haala saniin jechuudha isaan irratti waan kana shakkii turan. Gara biraatiin immoo Yaasuun Sayidoo Sumayyaan nama maallaqaan itti bittee jirti jeeti waan akkasii dubbata. Sumayyaan garuu asuma teessee maallaqaan gartee nama itti bittee maal godhaa jirti. Aruuza Sayidoo kanallee namni gartee sadarkaa kanaan akkatti gabbuuse isiidha jeeti shakkaa jechuudha. Maaliif akkana shakkitti jechuun akka yaada dhuunfaa hojjete jechuudha. Namni shakkuu isiidha. Maaliif akkamitti jennaan isiin garuu haadha manaa Sayidoo gaariidha akkaan inni jaallatulleedha. Haa ta'u uuma Sayidoo jaallattuu fi kan hunda guutuu jechuudha. Haa ta'u immoo Sayidoodhaaf wanni kun kasaaraa guddaadha. Wanni kun Sayidoodhaaf akka ajaa'ibatti kasaaraa guddaadha. Qarshii guddaa itti baase waan kana. Maallaqa guddaa itti baase. Qarshii miliyoonaa ol itti baase jechuudha. Ani aruuza Sayidoo kun naagalu dedee maaliif jennaan hoggu takka qalabatii ibbate jaan hoggu takka hoolaa ibbate jaan hoggu takka immoo Sumayyaan maal godhe jaan dirqishoo aboo wanummaa isaan naasan jedhu hoggu takka dinnicha ibbate shunkurtii ibbate minaamin osuma jaalii dibee haal sanuu as gaana maaltu ibbateedhaan osoo deeman aruuza eegalanii jennaan ammaasis aduun nagaanumatu miimoorii ibbate haa booda immoo Sayidii ibbatu deemaa jechuudha gaala kanaan akkasii bara. Booda amma immoo miimoorii ibbate booda immoo Sayidii ibbatu deema Sayid bannaan gaa wanummaan irraa haasa'uu jirtu dhaabbattee jechuudha wanummaan silaa yookaan isa barbaadu irratti wanni ta'an malee ani ammumaan tanaa'u gurbaa kana irratti xiyyeeffatanii akka eegan Sayidoo kana akka waan biraatiif hin galaafanne keessattuu maallaqa guddaa sallaalee waan biraa akka eegan hattaan aruuza kana irratti bare akka inni hayyuu fuudhuuf namoota qarshii gara miliyoonaa olii akka gargaarsatti ergee fi sababaa saniin aruusni isaa akka gartee milkaa'uuf hataa ture laabeef gara keessaa jechuudha. Inni nu dabarsee jira viidiyoodhaan. Kanaafuu waan irratti gartee wanni jechuudhaaf deema kana gartee osoo of eeggannoodhaan yookaan gartee osoo gartee sirreeffatanii osoo gartee silaa gara furmaataatti deemanii amma maaltu kadhatee akkas ta'e
Tanaatu kana ebaluutu bara kana godhee minaamni kanarra osoo aruuza kana akkuma ta'etti godhanii gabaabsani. Maashaallah bara inni qabaateetu qarshii miliyoona baase akkasii fuudhame. Qarshii miliyoona baaseetu akkasii fuudhame. Akkasuma ammas miimoorii aruuza godhate sanitti osoo hin gammadin miimoorii hatamtetti gattee jechuudha ammas hedduu. Asala alhamdulillah jechuun shukrii galfachuu qabu fuudhuu isaa sinirratti jechuudha. Maaliif jennaan gabra biraatiin immoo akka fakkeenya gara biraatiin yoo isin haase miskiinni waan qabneehu gaafa waan qabuun fuudhee isa viidiyoo waraabamu isa maalii isa sanii miti. Inni immoo isuma tana argaddaa isuma tana alhamdulillah kan fuudhee jechuun shukrii galfatee mana isaatti galee nagaan jireenya isaa gaggeeffataa jechuudha. Maal abbaa isii viidiyoo maal abbaa isii miimooriin akkasitti deemuu qabdan ture salaam. Garuu kun yaada koote waan ta'eef isa immoo dhiifama isin jecha. Ka Saidoodhaa suura isin ilaama ka jara maraataa tokko silallee jaalattan isin mee isaanin isiniif haasa akka isaan haasaan kana hin dhageessani. Dachirraan si dhabamsiisaa mucaadhaan jettee Saifu dachirraan si dhabamsiisaa. Saifu kunoo dachirraa dhabamuu deemta gaa'e ani beeku akka isaatu. Kunoo dachirraan si dhabamsiisa jettee mijiyooni dachirraa dhabamuu deemta kanaafu akka dachirraa dhabamuu deemtu akkanatti si himaa jiranii osoo gartee dachirraa dhabamne faala dhaadduu si jechuu barbaadan obboleessa hanqee akka obboleessaatti si gorsee jira. Si birallee jiraadhee wani nani sirraa eegu sirraa ittisu hin jiru. Yaadumaan asumaan yaada keessii gaggeessaa si dabarsaa jechuu barbaadeeti. Kanuma wanni si dhaamu. Kanaafuu mijiyoon dachirraan si dhabamsiisu deemaa sin jettee eenyudhaan Saifuudhaan. Kanaafuu akkaataan gala keetiitii fi bobbaa keetii garuu na yaachisa sababaa mijoo sanii sababaa isaattuu jechuudha. Viidiyoo duniyaa irratti argeen ture akka maallaqas fuutanii bakka bashannanaas deemtanii xalabaata baay'eedhaan akkasitti mimmiidheetanii bashannantan argaa jira baay'ee sirraa gammadeera jajjabaadhaa isin ijaa daawwattootaa fi hordoftoota fi kabajamoo kan isin daawwachaa jirtan reefi baabaadha. Har'aaf viidiyoo asumurratti isin dhaaba. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnu turtii gaarii isiniif haa ta'u isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.